Baay'ee gaarii nan jechuu barbaade itu wangeelli keenya kuni sirrii miti ta'ee siin jedham. Jedha quraanni wangeela keenya keessaa fudhate. Itu dogoggora qabaateera ta'e maalumaaf fudhata quraanni achi deemee siin jedhaman. Kanaaf gaaffiin kiyya. Sagalee rabbii otoo hin taane gaaffiin kan kee bu'uura irraayyuu sirriidhaa miti. Ati hubannaa irraan qabdu macaafuma irraayyuu siin jechuudhaaf bar. Wanni dura si gaafatteef. Sadarkaa tokko faarratti wangeela kan na dhageeffadhaam. Erga gaafatte yeroo takka na jala. Erga gaafatteeyyi wangeela kana fudhattee jettee amma ergaa 14tu jira. Phaawulos tu barreesse. Phaawulos takka Yesuusii wal argeen beeku barata Yesuus illee hin turre. Atammoo ganaa Yesuus kana lallabaa ture naan jette ergaalee Phaawulos lallabaa ture naan jette. Phaawulos ammoo Yesuusin booda kun Yesuusin nu argeen jiru ijaan nu argeen jiru si. Yesuus ammoo lallabaa ture naan jette. Akkamitti ergaa Phaawulos Yesuusi Phaawulosin duuba dhufe moo ka ergaa Phaawulos fudhetti lallabu. Luqaas Yesuusin argeen beeku. Maarkos dhageeffadhu adaraa kan kee. Adaraa kan kee. Luqaas Yesuusin argeen beeku Maarkos Yesuusin argeen beeku. Jarri kun hundi isaatu Yesuusin argine wangeela as keessaa qaban. Ati wangeela kana lallaban jettee wagguu himtu xiqqoo siisa alfachuu qabda tuqee dura jalqaba. Sababni isaa maali? Wajjin turani. Hin jal'isiin wajjin turani. Jarri gaafa barreessanii. Maarkos fi Luqaas Yesuusii wajjin turanii. Wajjin turani. Maaliif jal'ista? Yeroo takka gaarummaa naaf hojjetu. Na dhaga'i. Gaarummaa naaf hojjetu. Luqaasii fi Maarkos Yesuusii wajjin turu isaa ragaa. 12 isaanii ergamtoonni warri 12 isaanii ijaan arganii wanta inni hojjechaa ture. Luqaasii fi Maarkos 12 Maatewos boqonnaa 10 irratti dubbatamanii jiran Maarkos fi Luqaas kolfisiisidha. Maarkos fi Luqaas barattoota Yesuus keessa 12 keessa jiraachuu ragaa naa kenni yaabo. Rageessa awwal. Ergamtoonni ragaa naa kenni siin dhagahu waan tokko siin dhagahuti ragaa naa kenna daraa kan kee. Wanni inni jedhe maalidha? Macaafni keenya dhugaa ta'uudhaa fi macaafni keenya dhugaa ta'uudhaaf quraanatu waan macaafa keenya dubbataa jedhe. Quraanni waan macaafa qulqulluu jedhamu waan macaafa phenxeeti waan macaafa ortodoksiidha takka Nabi Muhammad illee dubbatanii beeka quraan illee dubbatee beeku. Macaafa qulqulluu wanni jedhamu hin jiru. Nu bira quraana keessa illee hin jiru jecha Nabi Muhammad keessa tasuma taate arguu hin dandeessu. Macaafa qulqulluu walaa mina. Quraana keessa kan jiru Tawraat isa Rabbiin buuseedha. Quraana Tawraatiin kan Rabbiin buusetti amantaniisin hin amantan. Rabbi tu buusen jetta Muuse tu nu barreessettaniin. Sanoo ammoo Tawraat kan jedhamu macaafa shanqa walitti qabdaniiti. Tawraat kan jedhamu san keessa ammoo Muuseen du'e jedhee kan isinitti mul'isuma mata masaati. Kitaaba du'a Muuseedhaa isinitti Muuseen nu barreessettan. Nuti ammoo kanatti miti kan amannu. Ka du'a Muusee himuu miti kan nuti itti amannu a'uudhu billahi. Maaliin maraanne sammuuf keessa gannee jirra mosa? Sammuun nu keessa hin jirtuusa? Macaafa du'a Muuseedhaan namatti himu Muusetu barreessee jira jennee Rabbi tu buusee jira inni hin amannu nuti. Kuni seenaadha. Seena dubbatame. Dhugaadha Tawraat kan kenname Nabiyyi Muusaa alayhi salaam seeratu kenname. Seerri Nabiyyi Muusaa kenname itti buufame. Rabbi tu barreessee kenneef. Wa katabna lahu fil alwaa'ija. Loohi keessatti yookaan ammoo gabatee irratti barreessinee kennineefii jedha. Gorsaa fi akkasuma murtii garaagaraadha itti kenninee jedha. Inni sun kaama kiristaana bira jiru laa haasha wa kallaa. Inni kun bar Muusee barreessee wanni jedhu ragaan qabu du'a Muuseedha kitaaba dubbatu Muusee barreesseedha ni amanan. Isa kana miti kan nuti itti amannu. Rabbiin ka buuse jedha Quraana keessatti. Suura sadaffaa irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala huwa alladhii anzala alayka alkitaab. Achi dura nazzala alif laam miim Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nazzala alayka alkitaab bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-tawrata wal injil. Tawraat illee ni buuse injil illee ni buuse jedha. Kitaaba bu'e. Isin kitaaba bu'etti amantan. Tawraat ni bu'e jettanii amantanii bar Muuseen nu barreessee jedha nu saafette. Du'a Muuseedha dubbataa jechuudha. Lammaffaadha kan jedhamu waan Nabiyyi Muusaa alayhi salaam barsiisa Nabiyyi Iisaan yookaan Yesuus Kiristoos barsiisaa tureedha kan nuti itti amannu. Waan Rabbiin isarratti buuseedha. Malee waan Luqaas Maarkos barreessedhaami. Haasha wakalla. Waan Phaawulos barsiisedhaami. Haasha wakalla kanaa miti kan wangeela nuti jennuun maal sammuu keessan qabnu moo hin dhamaane moo maal? Kitaaba wal dhabu akkamitti nuti kitaaba Rabbii tennee itti amanna. Sa Tawraat Injiiliin dubbii Rabbii tennee akkamitti wangeela namoonni garaagaraa barreessanii sanuu jaarraa lammaffaa keessa wangeela ebalu jedhame malee wangeela iyyuu jedhamee amma turre. Kitaaba akkana jiru kana kan wal dhabbiin isaadha ifa galaadhaa kana nuti sammuun qabnu sa mataa of keessa ganneessa. Tawraat Injiilii Rabbii buusennee amanna laa akkasiidhaa miti. Injiililleen Tawraatilleen Zabuurilleen hundi isaatu waan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota irratti buusee jenneetiin amannanti. Isa kana isinittiin amantan. Injiiliin Yesuus Kiristoos lallabaa ture. Kan Yesuus lallabaa ture san isin hin beektan. Jalqabaaf xumura isaallee hin beektan. Inni sun kan Rabbiin buusee jennaan.
Kaama isin harka jiru ka namoonni garaagaraa barreessanii wangeelota torba gara 70 keessa 4 filattanii fudhattanis. Wangeela baay'ee jira gammas addunyaa kanarra. Wangeela gara 70tu jira sa'aatii kana. Sa'aatii kana bar. Ka kiristaanonni gatanii ofirraa dhiisan Toomaas, Yaaqoob, 12 Maryam ebalu wangeela ebalu. Mee galaatti ilaala warrummaa googil marra galaala meesin. Googil marra mee wangeelota maqaalee wangeelota jiranidha jedhamee barreessaatti ilaalame wangeela gara 70-80 isinifidha. San keessa 4 filatanii keessaa fudhatan. Kana nuti kitaaba Rabbii Museenee tamanna a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. Kana kitaaba Rabbii jennee tamanna. Ka amma afran jiru kun iyyuu waliin galu. Bakka hunda wal dhabaa deema. Maqaa irratti wal dhabaa wama hundarra wal dhabaa deema. Isa kana kitaaba Rabbii jennee tamanna nuti. Kitaaba Rabbii kan nuti jennu kan Nabii Allah Iisaa alayhi salaam barsiise. Isa sana ammoo jarri gatanii jiran wal dhabbii jidduu isaaniitti ka'anii osoo wallolan kitaaba dubbii Rabbiidha gatanii namni hundi isaatu wama arge barreeffatee ofirra deemu jalqabe san boodan dubbii Rabbiidha gatanii gara bidaatti seenan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala faqtalafa al-ahzaabu min baynihim jedha jamaan jidduu isaaniitti wal dhaban jedha jarri kunniin jechuudha wal dhabdanii balleessitan erga balleessitanii ammoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala walawlaa kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya baynahum jedha sila oso dubbin Rabbii kan kebira dabru baatte sila murtiinni godhama jidduu isaaniitti jedha erga jarri wal dhabanii jechuudha sigaltee wal dhabbiin jidduu isaaniitti argame kitaaba Rabbii balleessa wama argan namni garagaraan barreesse san boodaan dhufanii tooraatiin keenya la akkasiidha akkasii sun akkasiidha gaarummaa gaafadhu ammayyee gaafii kan keetti fudhan dandeessa. Tole galatoomaa jechaa yaa xiqqoo gidduutti galee ani kiyya gaaffii aga shanan tokko nan gaafadha gaaffichi sibirallee akkasuma warra jira Yesuusii fi fira isaa ka jedhu kanallee walumatti naa deebistu jechuudha difayin naa gootu ani waaqeffataa waan ta'eef baay'ee gamalachuurraa waan qabu garuu moo waa beekuun barbaachisaadha jechaadha sinillee yeroo baay'ee nan hordofa. Ayyee kiristaanonni illee ni jiranii muslimni illee as jira gaafadhu homaa rakkoon qabu. Kanaafi hundi keessanuu sinan jaalladha jechaadha. Inni jalqaba amantii dhumti hiikti amantii maalii ka jedhu akkanaa deebuun barbaada amantii dhumtu matuma isaatiin waati dardi isheen jettu kan ishee otoo akkuma amantaatti naa deebee gaariidha inni biraa immoo amma iddoo tokko tokkotti yeroo baay'ee nan hordofa yeroo isin wanillee mormitan waan quraanni jedhullee giddu galeessa godhattanii quraana keessatti akkas jedha waan ta'eef wangeelarraa akkas jedhu kun sirrii miti yeroo jettan jira xiqqoollee akkas godhe kan jedhamu jira waan ta'eef garaagarummaa numti amantii lamaan gani gidduu jiru keessatti akkanaa deebuun barbaada amantii dhumtu matuma isaatiin waati dardi isheen jettu kan ishee otoo akkuma amantaatti naa deebee gaariidha inni biraa immoo amma iddoo tokko tokkotti yeroo baay'ee nan hordofa yeroo isin wanillee mormitan waan quraanni jedhullee giddu galeessa godhattanii quraana keessatti akkas jedha waan ta'eef wangeelarraa akkas jedhu kun sirrii miti yeroo jettan jira xiqqoollee akkas godhe kan jedhamu jira waan ta'eef garaagarummaa numti amantii lamaan gani gidduu jiru keessatti